faashisti Teediroos kan ilmaan raayyaa harkaaf harma mure mootummaan Abiy rifeensa isaa qabeenya Oromoo guddaatti kaffalee biyya Ingilizii biyya kanatti deebise. Nuti immoo Oromootu karaa laalaa hafaa haa jiraatu sin jiraatiinis bakka nadhii gammadaa bu'e nutti maannaan nu dhoksan. Faashisti Minilikiin boraatii godhatanii itti hirkatanii ta'an. Haayile Sillaasee sodaata gaafa biyyi diinaan weeraramtu kabaqatee biyya Ingilizii dhokate. Gaafa Garasuu Dhukiifaa asumatti Xaaliyaanii lolan. Gaafa Kabbadaa Buzunesh faa lolan. Gaafa Masfin Raas Masfin Silashii Jaarraa asumatti lolan. Jaagamaa Keelloo faa lolan. Haayile Sillaaseen ni baqate moo hin baqanne? Isa boraatii godhatan. Sodaataa faarfatanii, faashistii faarfatanii. Irreecha darbe Finfinneetti kabajnee miti. Mana hidhaa taa'een argaa ture. Bareedaa. Akkanattuu haa ta'u. Warri obbolaan keenya musliimaa eessatti salaatu? Masgiidatti. Warri kiristaanaa eessatti kadhatu? Cherchiitti. Maali sababaan tumaan caffee tuulamaa bakki jallatee mana dhugaatii machooftuun keessaa sirbitu giyoon bakkaa kaasuu sodaachuuf jecha bakkitti irreechi irreeffatamu bakkaa maqe bakka biraatti maaliif irreeffanna? Obbolaan keenya musliimaa masgidatti salaatu, kiristaanoo cherchiitti kadhata. Mana dhugaatii machaan keessaa sirbaa bulu giyooniin bakkaa kaasuu moo tumaa caffee tuulamaa bakkaa kaasuutu salphata? Tumaan caffee tuulamaa bakka amma giyoon jiru kana kan inni murteesse achumatti kadhanna, achumatti waaqaan kadhannaa bira geenya. Kanaaf gaafa eenyutu fira keenya jennu, isa kamtu diina keenya jennu, Oromoon takkaa cubbuudhaan murteessee hin beeku, riziniidhaan dhugaadhaan malee. Ammas mootummaan kun nuun ta'uu ka jennu warra kana faa lakkoofneeti. Kan biraa ammas karaa nagaa filachuuf. Nagaa fi dhugaan gaaf tokkoyyuu halkan tokkoyyuu adda bahanii bulanii jiraatanii hin beekan. Yoo dhugaan hin jiru ta'e nagaan hin jiru. Dhugaan immoo ni dabe. Akkamitti dabe? Abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Filannoo dura dhugaa bakka itti deebisuuf abbaan lafa isaatti deebi'uu qaba. Hunda caalaa ilmaan tuulamaa Finfinneetti deebi'uu qaban. Laftii fi gumaan dulloomteen beektu. Laftii fi gumaan dulloomteen beektu. Itoophiyaan idaa baay'eetu ishee irra jira. Doolaara biiliyoona hedduutu ishee irra jira. Ni kaffaltii walumaan kaffalla. Gumaa Maammoo Mazammir garuu Itoophiyaatu kaffala. Kanaaf gumaan bahuu qaba. Abbaan lafatti deebi'uu qaba. Ilmaan Walloo bittaa halagaa jalaa bahanii biyya abbaa isaaniitti deebi'uu qabu. Oromiyaa jalatti buluu qabu. Dhiifama naa godhaa. Shirri Xaam Islaam jedhamaadha. Amaaraa jalatti bule. Kana jalaa bahuu qabdi ilmaan Walloo. Kanaaf
yoo dhugaan bakkatti hin deebi'in, yoo abbaan lafaa lafatti hin deebi'in, dhugaa fi nagaan adda bahanii jiraachuu waan hin dandeenyeef dhugaan dura dhufuu qabaa, dhugaan deebi'uu qabaa jenna. Namichatu gabaa keessaa sangaa hate achumatti gurgurachuu barbaade. Inni tokko gatii tokko kenneefi nan ga'uu amma san biraan barbaadaa jedhe. Hiriyyaa isaatu maalittiin jedhe seetani, ooftaa sangaa kan abbaatti fiddaa jedhe. Micaa amma deddeebistanii maqaa dhootan kana marroo seenaa, jaal marroo seenaa, namni akkana barnootaa fi nagaa jaallatu takkaan agarreni nan guddise. Mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Abiyyiif mootummaa Lammaatu gurbaa kana bineensa taasise. Ammas araaramuu qabu. Lola fixuun dandeenyetti seenani, lola kana fixuun danda'ani, biyya kana balleessu. Gurbaa kana waliinis warra kaan waliinis taa'anii mari'achuu qabu. Kuni filannoo dura dhumachuu qaba. Micaan kuni nama nagaa jaallatu, nama sammuu qaroo, nama barnoota jaallatu, nama taa'ee danda'a fa'iin teessisee qayyabachiisaa ture. Ni nu gargaara, isaanii nu gargaara. Bosona keessa jiraachuun qabu, dhugaa dabe dhugaatti deebisanii filannoo dura kun raawwatamuu qaban jedha. Galatooma. Yoo jabaattanii ni jiraattu. Baadhaa. Yoo jabaattanii hin saalfatamtu. Warri laaffate qeesaaniirra xiyyaara lollaatu marsa, taankiitu irra oofama, haadha warraa isaaniitu ciniinsuu irratti jeeqama, ijoollee isaaniitu mana barnootaatii baqata. Biyya Ameerikaatii qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti, garuu lolli hin jiru. Argaa waan Ameerikaan faa Sooriyaa gochaa jiran. Ijoolleen Ameerikaa garuu taankii arganii hin beekan. Xiyyaarri lolaa irra marsee hin beeku. Argaa warri Ameerikaaf Awurooppaa waan isaan Liibiyaa godhan. Oromoon waa sadii qabaachuu qaba. Jaallatamuu, saalfatamuu, yoo dhibde immoo sodaatamuu qaba. Lafti amma irra jirru lafa warra Tuulamaati. Warri Tuulamaa garuu amma lafa kanarra hin jiran. Jaallannes jibbines waan laafneef lafa nurraa fudhatan. Nagaan gaanfa Afrikaatti dhufuu ka danda'u yoo Oromoo dhugaasaatti deebi'e qofa. Oromoon sobee uf jajjabeessuu dhiisuu qaba. Laaffateeti lafa isaarraa fudhatan. Warra jabaatees caalitu lafa isaarraa fudhatan. Isin sodaattanii maammoon lammata ka'ee isiniin falmu. Maammoon lammata du'aa ka'ee ammas lammatan du'u. Taaddasaa Birruutu ammas du'aa ka'ee lammata akka du'u barbaaddu ta'ee hin ta'u, garbummaatti haftu malee. Baaroo Tumsaa du'aa ka'ee lammatan du'u. Otus hin jirte. Hagam yoo hammaatus, hagam yoo hadhaa illee lafee fi lafa abbaa keenyaatti ni deebina. Warri Tigraay taankii hidhachaa jiru. Amaarri marfii hidhachaa jira. Sumaalee waan gochaa ture argitan dhageessan. Oromoo gajaraa irraa hiikaa jiran. Mancaa irraa hiiksisuuf seeratti baasan. Lafa Oromiyaa Oromoota harkaa qaba. Oromoon gosaaf qooda. Gosti balbalaaf qooda. Balballi dheedhaaf qooda. Akka Oromoon jedhetti qofa bulti. Warri obbolaa haadhasaa, abbaasaa, hintalasaa jibbee siidaa Minilikkitti hirkatee taa'u
hini dhukkubsatu warri wal'aansa sammuu kennuu beekani wal'aanuu qabu jenna nuti akka baa'utti. Filmaata sadiitu jira. Inni tokko akka Oromoon jedhetti buluu, inni lama guddifachaadhaan Oromoo ta'uu, inni sadaffaan biyya isaa gadhiisu. Oromoo Minilikis, Haayile Sillaaseenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Oromoon Tuulamaa, Oromoon lafa asii irraa buqqa'e ba'aa ulfaataa lafee cabsu qofaa keen dandeessu. Oromoo sakaanitti iyyadhu, himadhu. Lafa keetti deebi'i, qe'ee keetti deebi'i. Ilmaan Oromoo lafa Oromoo irratti qotanii nyaatanii guddatanii badhaadhuu malee abbaan ta'e tokko lafa koo irratti mirga qaba jedhee lafa Oromoo gurguru mirga hin qabu. Kan biyyi keenya nagaa argatu warri nu ajjeese yookaan dhadhabame yookaan yoo dhiifamu nu gaafate qofaadha. Lafa irratti warra keenya lafa malee homtuu hin jiru. Lafa hin qabnu yoo ta'e homaa hin qabnu. Lafa keenyatti deebi'uu qabna. Keessummaan akka nuti jennatti buluu qabdi. Yookaan guddifachaadhaan dhufuu qabdi. Lafti Oromoo kan irratti badhaadhan, kan guddatan, kan irratti baratanii wal horan malee kan akka carqiitti ciranii gurguranii, kan abbaan feete suuqiidhaaf bittee fidde otoo hin ta'in lafee abbaa keenyaatu itti cabee lafa kana baase. Lolli, ibiddi, mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne, ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu, weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan, beekumsaan saappoorti ka godhan, qawweedhaan saappoorti ka godhan, ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaa isaan gubatu, qofaan guban. Dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Falmii gama hundaatiin amma karaa nagaarra jirra. Amma falmii karaa nagaarra jirra. Falmii karaa nagaatiin lafa keenyatti deebina. Han akka Oromootti nagaa jaallatu hin jiru. Han akka Oromootti lola sodaatu hin jiru. Lola caalaa garuu salphina sodaannaa, salphina jibbinaa. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti, taankii, marfii, jeetti, miisaa'eliif rookkeettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu, nagaas hin argattu. Biyyi Itoophiyaa kuni gatii guddaatu isheerra jira. Kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira. Rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi. Gumaamaa ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu. Gumaa fi lafti hin dulloomu. Gumaa fi lafti hin filannaan nagaa barbaaddi. Nagaa fi qofaan jiraatan. Dhumarratti kan isiniin jedhu dargaggeessi as jiru kun gatii baastan situ beeka. Dadhabbii faajii keessan situ beeka. Ammayyuu galmaan hin geenye. Oromoon dargaggoon uf qopheessaa. Lafti tuulamaaf haa deebi'u. Ilmaan Walloo halagaa jalaa ba'anii Oromiyaa jalatti haa bulanii. Hidhamaan atattamaan haa hiikamu. Komaandi poostiin Oromiyaa irraa haa ka'u. Lolli nurratti labsame haa dhaabbatu. Yoo kuni ta'e Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya. Hankanaanas adda gallaa, adda godhadhaa galatooma. Ani nani jechuu barbaadu waan na gabaabdu. Maatiin barii ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela. Biyyi jagna lubbuu isaaf kennu hin qabne yeroo hundaa garba. Biyyoonni amma lafa kanarra jiran nuti arginu warri abbaan fedhe akka fedhetti itti roorrisu waraanatu isaan irratti.
diinni ufii akka amma nuti argaa jirru akka jangnoonni keenya nu barsiisanitti waraanni ni beela'a ni dheebota ni dadhaba dhumarratti diina isaa mormarraa buusuufidha. Yoo kana godhame malee haati ufii fi abbaan ufii safuun argatu. Goototi keenya kan nu barsiisan bakka amma isaan nu geessisantu jira. Bakki nu hafe immoo ni jira jechuudha. Pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii akkasumas ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ammaa obbo Lammaa Magarsaa waliin michummaa gaarii akka qabdanii durii fi kaastanii akka wal beektan hin himamaa yoomii kaastanii wal bartan kan jedhu gaaffii koo ka jalqabaati. Hariiroon keessan maal fakkaata? Eertiraatti illee yeroo si hammatan viidiyoo isaanii argee ture. Garaagarummaan ministeera muummee Abiy Ahmedii fi obbo Lammaa Magarsaa dubbii hidhamuu kee fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa hojiitti irratti kan jedhu akeeki akkasii hin mul'ata. Maal sitti fakkaata? Hariiroo kee fi ka obbo Lammaa irraan jalqaba. Gaafa dura mana leenjii Oppiidiyoo seenuu irraa jalqabnee wal beekna ijoollummaadhaan. Mana leenjii xiqqaa baatii tokko faanu leenjisan. Gaafas dabballee taane bakka adda addaatti waliin hin turre. Dabballee kana keessaa dabballee ta'uu hin dandeessan. Dhiphummaa qabdu nuun jedhanii gara waraanaatti haaromsa fudhadhaa jedhanii nu erganii immoo umuriin keenyas dabalaa gaafa dhufu haasa'uu jalqabne waan siyaasaa. Gaafa wal arginu yeroo hundaa waanuma haga humna keenyaa waanuma roorroo Oromoo irra jiru haasofna falli maalii jenna. Fala dhoona haga beekumsa keenya. Namoonni tokko tokkos nu faana jiru namoonni bira. Gaafa isaan jiranii tarii otoo wal biratti wal argine haasofne silaa gaasaan amma aangoo qabu bakka itti arginu iyyuu hin qabnu malee. Bara dheeraa akkasitti wal argine. Ani waraana keessa haa ta'u inni bakka biraatti haa ramadamu malee erga bara 1985 hursuu akkasitti dhaqnee booda hojii kooti jennee wal barbaannee wal argina. Inumaayyuu Lammaan akka koo deddeemuu tattaphachuu kana nama wanni jedhu miti uf qusataa nama naamusa qabudha. Yoo si arge waan hojii qofa haasa'a. Waan dhimma si barbaadee fi qofa san haasa'a. Akkasitti bara dheeraa waliin turre. Inumaayyuu akkuma ta'e gaafa Asmaraa dhufu waliin dadhabnee waliin waa baay'ee jennee garuu utuu natti himin na dhiisee ibidda keessatti na dhiisee dhufee jedha. Gaafa wal arginu sana. Viidiyoo gaawaa tokko ilaalan ture. Akkas jedhee dhuguma isaati. Egaa caasaa sana gaafas Jeneraal Kamaal fa'aa waliin irra guddaa waraanuma keessatti tolchine. Waraanuma keessatti hojjenne garuu immoo isayyuu ta'ee Lammaa fa'aa waliin ani waa gochuun akka nurra jiraatu. Garuu immoo humni akka nutti xiqqaatu. Mari'achuu keenya addaan dhaabnee hin beeknu. Hariiroon keenya irra guddaan waanuma roorroo Oromoo irra jiru. Isa dhugaa gaaf tokkollee yeroo waan biraa taphannee yaadadhu. Ofii koo yaadadhu. Akkas. Garaagarteen ministeera muummee fi isaan gidduu jirullee waanuma adda bilisummaa Oromoof wal qabatu waliigaltee Asmaraa sanaa fi dhimma hidhamuu keetiiti jedhama. Sitti fakkaata? Jetteedha kuni. Jettee hamiirraa ka'ee amman akkasidha jechuu hin danda'u. Maaliifi gaafa ani hidhame Lammaanuu pirezidaantii Oromiyaa ture bara achiin kaane. Pirezidaantii Oromiyaa jechuun aangoo guddaadha. Kanaafi ani lamaan isaanii gidduutti waan hidhamaa tokko irratti nama tokko irratti addaan bahiin guddaan akkasii dhalata jedhee yaadu. Kanammoo isaan irraa mirkaneeffanne malee amanuun nama rakkisa. Akkasitti yaada. Tole waliigaltee Asmaraa keessatti ammarra teessee wanti si gaabbisiisu maalidha? Homayyuu hin gaabbu. Baay'een itti gammada. Sababni isaas Oromootu barbaade. Oromootu barbaade. Ilmaan Oromoo walii galaa jedhanii. Otullee ammallee mana hidhaatti illee du'aa feeratee gaabbiin qabu. Waan Oromoon barbaadu dhagoone. Uummatiin dogoggoru jennee amanna pirinsipilii keenya keessatti. Kanaaf waan inni gaabbisiisu tokko hin jiru. Murtiin sun gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Assees goone. Waa jijjiirame halagaan nu miidhu sun nurraa cabee haa beeknu haa wallaallu Oromoon numa walii wayyaa nuti immoo gidduu keessan jira. Nuti isa balleessa gorsina isa kaan adabna. Galuun furmaata biraan qabuun nuun jedhe uummanni.
kan uummanni jedhe gochuun immoo anaaf tundoo illee akka jannataatti fudhadhaa jechuudha. Galatoomii amma maleedhaatii baatee jirtaa hojiin kee jalqabaa maal ta'a Koloneel? Ramaddii gaafadheen jira. Eessatti akkan hojjedhu kanu ramaddii naan kennin. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gara dhumaa irratti carraasii kennaa ergaa dhumaa ati uummataaf qabdu warra mootummaatiif illee hoo ta'e carraa sii kennaa dhaamsa kee dabarfadhu. Warra mootummaa egaa warra mootummaa keessaa irra guddaa ijoolleedhuma keenyaaf handhaamani. Mootummaan jechuun isaanumaan jechuu koo fa'i Dooktar Abiyyi faa Lammaa faa warra isaan faana jirus amma gadiitti jiruu fi bara namni wal barbaadu kana wal looluun hin barbaachisu. Waan hidhamuu koo miti kan hin haasa'u. Namni balleessee boorus inuma hiina mitiire poolisiin inuma qabaanna boorus mana murtiis inuma qabaanna. Garuu lolli haa dhaabbatu. Mootummaan kun lola fixuu hin dandeenyetti seene. Gaafa guutamaa hawaasa Baalee keessatti wareegamu nuti quba qabna waraanuma turre. Hin dhumanne garuu jabaan akka guutamaa hawaasa kufeeyyuu dhumachuu hin dandeenye. Warra akka milkeessaa gadaafaa kufanii dhumachuu hin dandeenye. Takka laaffachuu takka jabaachuun ni jira. Dhugaan hin dhumatu. Oromoon dhugaaf lolata. Ijoollee Oromootu immoo amma aangoo murteessaa qaba. Mootummaa kana keessaa hunda dura lola haa dhaabani. Lolli kun hin dhumatu. Fixuu hin danda'ani. Lola fixuu danda'an miti. Beektaa amma nan dulloome. Namni warri na dura ammoo na caalaa dulloomani. Gaaffiin uummataa fi mirgi uummataa garuu hin dulloomu. Kanaaf lolli dhumachuu hin dandeenye kun Oromiyaa irraa dhaabbatee waliigalteen Asmaraa sun hirna qaba yoo ta'e namni itti dabalamee isarraa ka'amee akkamitti Oromiyaa nagaa buufnee akkamitti yoo dandeenye tokko taane yoo dadhabne uummanni akka nu murteessu uummatatti dhiyaanne akkamitti waliin itti fufnee biyya kana nagaa goona ka jedhamu boorotun ta'in har'a eegalamuu qaba. Oromoon yaaddoo keessaa ba'uu qaba. Ijoolleen yaaddoftuu fi ijoolleen yaaddoo hin qabne wal qixan baratan beektaa. Ijoolleen abbaa koo narraa ajjeesu, abbaa koo narraa hidhu, haati koo maal taati jettee yaadda haa bultee mana barnootaa dhaqxuu fi harraftee dhuma kaatee fuula dhigattee ciree ishee nyaattee mana barnootaa dhaqani wal qixan baratani. Jabana kana immoo namni hin baratiin ija hin qabu. Barnoonni ija namaa bana. Kana ijoolleen keenya caalaa baratanii arganiiru akkanitti ija namaa banu. Lolli kun jenereeshinii ajjeesa. Oromoo ajjeesa. Oromoo badu kana walii ni banna abbaan faayidaa irraa argatu hin jiru tokkoyyuu. Kanaaf lolli kun Oromoo irraa haa dhaabbatu. Oromoon immoo jaarmiyaa siyaasaa lola kana fiduuf balleessaa qabu jedhee ilaalee abbaa irrattis haa ta'u abbaa fedhe irratti haa ta'u dhiibbaa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Kanan jedha Oromoon daandii isaaf galii isaarraa goruu hin qabu. Oromoof immoo kanuma qofaan nama.